bara kana biyya rabaatti deebii na godhaara paaspoortii kiyyaan fuudhee ilaalaara manni na dabbare gisee tokko nama xaffasha garuu waan na dabbare isinitti hima salaamu alaikum akkam jirtu isiniin jecha tarii madaamii guddoo waan itti godhaarte ta'e hin beeku guyyaaraan paaspoortii ilaalaa guyyaarraa deebii na godhaara waan itti godhaarte ta'e hin beekne madaamiin kiyyaa naman si erga jedheen ture nama sana birrii dabalii fi jedheen amma ittiin hojjette ittiin himni naan jette gaafa biyya rabaatii galtu wallahi yoo zin jedhee maatii dubbisee maatii bira taakan jettu taate hin galin yoo bultiin ijaarradhaa bultiin koo sun inshaallah bultii qajeelaadha jaarsi koo nama na dhaga'u nama na hubatu yookaan jettu taate malee sin jettee yoo biyya galte torbee lama booddee biyya quufta jechuudha. Innaa waan na dabbare isinitti hima akkamiin jirtu isiniin jecha madaamiin kiyyaa birrii ittiin hojjette ittiin himini garuu nan fudhadha naan jettee mucaa wayii bakka kiyya buusuuf ture birrii diinaara 130 kaffaleef hin jedhen hojii mana keetii xiqqoo hin jimaa ergan galee anuma galuu fedhe ji'a lama akkas wayii jabaateeraan jedhen innaan bakkumatti birrii dabaleef jettaa an akkansiif dabaleesii hojjechiisetti namni biraa akka kee ta'u maalitti hin beekata jettu calamna jalaa jettee garuu ayyaanni naan baay'atu yookiin paaspoortii kana kukkuutee eegatu yookiin lafa hin argine wayii dhoksu malee ta'an jiruushi naa wallahi bakka yoo jaarsa ofii mana keessan jiru ta'e bataamii takkatti nama dabbara garuu alhamdulillah jaarsi kiyya rakkoo biraaf deeme osoo hin taane baadiyyaa ture isan baadiyyaatti dhufe immoo torbee tokkoon isa gatee dhufe jechuudha baadiyyaan xiqqoo ishee kafna godheennaani haguma sanatti bakka wallahi ammallee hojiin uummanne hojiis takki suuqiin banamaan jedha takki lukkuun horsiisamoon jedha waa baay'een isaa waara jechuudha hojuma kana keessa waan hojjetu maaliif yuutuubii bichaan gahaa miti kan biraan immoo Itoophiyaa keessatti jireenya akkuma qaaleetti qaaleera garuu hojii tokko bichaa yoo qabatte teesse gaarii miti beektaa hojii 2-3 wal baruu qabda ani immoo hojii baay'ee hojjechuun fedha kana yeroo jaarsi nama biraan jirre immoo nama yaachisaa manni achis jira tariin fuudhee ta'e hin beeku ergan galee darbee tokko naa wallahi hojiilee waan hojjedhutu gara na gabbaara gisee tokko suuqii banuun jedha gisee tokko immoo lukkuu horsiisuun jedha gisee tokko immoo ka'ee mana madaamitti deebi'uun jedha wanti sanaa galaa hin jiru meeyoon maaloo jedhe das jedha natti maa warroonni immoo meeshaa ajajachas jirtanii meeshaan keessan na bira jirus akkuma jirutti jira garuu ani meeshaa bituuf yuutuub hojjechuu bichaan gaadha jedhee taa'uun barbaadu maaliif meeshaa namaa bituu irratti ani birrii baay'een qabadhu isin galee akka namoota kaanii miti sanaaf jennaan haalli ittiin nama keessummeessullee addaa baay'ee gara laafettiidha isin galee akka namni dhufee na dubbise inni takkatu dubbisaa bakka waan jirtu qas godhee namatti himaa amala akkasiin qaba jechuudha ani amma yeroon biyya rabaa jiru meeshaa bitachuu fi yaada qaba garuu namoota irraan bitattu namoota sagalee kee dhaggeeffatee siif deebisee akkati bitattuuf ofiis fayyadamee karaarra si buusu hin jiru ture jechuudha na akkasii wallahi nama baay'een arge garuu nama bakka zinjidee waggaa 5 taa'ee galaa namaan osoo waliin galiinfaa jechuudha nama osoo waliin galiinfaa galaa gaafa galuu dhufe torbee lama bicha maatiirra taa'ee jireenyi nama ga'a jechuudha kanaaf wallahi yoo bultii kiyya jettan malee hin galina akkasuma immoo osoo hin gallee jaarsa keessan hojii qabachiisaa uffata nagaduu haa ta'u gabaarra deemanii suuqii keessatti haa ta'u waamate wayii maacaatiin nagaduu illee hin taane waamate wayii jechuudha erga jaarsi keessan hojii qabatee hojii sanarraa birrii 200 haa ta'u 300 haa ta'u buusuu bare galaa yookiin yoo mana kiraa kennattan mana keessan bukkeetii manni kiraa kennamu jiraate dhugaan isinitti hima yoo qaxxittanii magaltanii birriin ji'a 2-3 isiniin geessu callaa amantaa nyaadha jettu taanaan jechuudha innaa bakka dabbarameetuma waan hunda waan manatti fakkaate isinitti himuu dhufe innaa baadiyyaatiif mogaleera warroonni meeshaa ajajachaa jirtanii meeshaan keessan isiniif bitamaa ajajadhaa isiniin jechuu barbaada warroonni na biraa qabdan immoo inshaallah isiniif ba'aa kebetii
maali kebeetii osoo hin taane kan biiffeen fa'aa kan isiniif hojjetamaa jira. Ijoollee nama 2-3 jechuudha. Biiffeen bakka bareedduutti hin kenne wallaahi osoo torbee kennee torbee 2 osoo hin geenye biiffeen baba'aa jira. Garuu qalamii bichaatu hin dibamne qabattoo isatti hin bananii fi kebeetii bichaa kan isaan irraa hir'isanii ilaaleen ture jechuudha. Innaa meeshaan ganna kana baay'ee bareedduudha wallaahi. Qoshee gadi bu'aadha warafaalleen hedduu namaatu. Kanaaf warri biyya arabaa jirtan nu asii meeshaa isinii bituu dandeenyu baay'ee carraa qabdu shi wallaahi billaahi baay'ee tokko carraa qabdu rabbiif galata galcha. Maaliif gaafa galtee waan baay'ee kana ofii koon hin godhadha itti hisaabuu dandeessa. Biyya arabaa irraayyuu bittee kaargoo gootaa jechuudha. Sigalee waan meeqatti dhangalaastee kaargootti hin kaffaltaa warra dhufee miizanaan warri kaargoo dhufanii miizanaa irratti birrii fudhatu jechuudha. Achi amma manaatti birrii meeqatti kaffaltee meeshaa sana qarshiin bittee biyya arabaa irraayyuu galchatta. Biyyatti immoo fagoon jedhu makiinaan guyyaa irraa socho'aarti. Akkas isiniin jechuu barbaada. Waan nama dhibu aggaaroo keessa immoo arabiyaa majaliisiin jiru jimma irraa dhagaa. Ingaddaa arabiyaa majaliisii asii jedheen naa ba'eera iyyuudha. Gidduu kana nageeffuudha. Arabiyaa majaliisii kan wayii gaafadheen nan aggaaroo deddeema jedhanii ijoolleen naa jeetanis aggaaroo irraa jiranii. Innaa akkamitti aggaaroo hin jirre jedhee naa ajaa'iba waan namni beekaa jeetan se horuma arabiyaa majaliisii aggaaroo hin jiru naan jedhani. Innaa akkasii habiiboochee baadiyyaatti immoo wal dhufeera. Yoo jaarsi nama bira hin jirre baay'ee akka nama xaffashaa namatti hin tolu. Mucaa godunyaa wayii torbee tokko na bira teessee isheen immoo amma galtee bakka waanuma qufaa biyya lafaa kanarra jiru natti fakkaata isheenis na biraa deemtee inni immoo inshaallah gidduu kana dhufa. Gizee kana buna dhaabama waan adda addaa dhaabama jechuudha. Xaafiinis hin facaara. Kanuma kana keessa haga torbee tokko na biraa hafee akkasitti na xaffashee nan taa'ee dabbaramee isinii wajjin dubbachuu dhufe isiniin jechuu barbaada. Habiiboochee warri na jaallattan warri namni na jibbu hin jiru baay'ee wayaanii. Na hedduu isin jaalladha isin kabaja. Garuu yoo jaarsi nama biraa hin jirre jireenyi baay'ee tokko si xaffashaa. Biyyuma arabichaa na wayyaa jettu. Garuu jaarsi kan kee hojii haa qabaatu haa dhabu sooressaa ta'u sooressa ta'uu haa baatu nama gaarii yoo siif ta'e jedhee nama si dhaga'u yoo ta'e golli arabaa dadhabbiidha malee ufna gara miti nan beeka. Na akkasii dabbaramee man dhufe akkasuma immoo kan baadiyyaatti dhufe isinitti immoo barbaadeetiin dhufe isinitti haa toluu isiniin jechuu barbaada. Lakkoofsa bilbila kootii asirra yuutuuba hiyyaara nan kaa yeroo baay'ee ammas isiniif hin maxxansaa. Warroonni meeshaa jechuu barbaadanii ammas tanaan isin keessummeessuuf qophiidha isiniin jedha. Mee ergan galee birrii meeqa fudhattan hin sooromnee warri na teellaatti haftanii birrii walitti qabachaa jirtan. Garuu biyya ofii nama hin dabbaru. Namni ofii yeroo nama biraa deemu xiqqoo ishee bakka waan qofaa wayii jiran namatti fakkaata malee. Paaspoortii koo kan ammoo naan jiraa. Mana madaamii isin naquu isiniin jedha ishee. Nagaatti olaa bakka dabbaramee man bakka isaan kee tartiiba qabaatee dhiisee hin beeku dabbaramee man zim jedhee dhufee isni taasaa deemu kubee baga yuutuubas qabaadhee baga hordoftotas qabaadhee isinitti haa tolu ishee.